nagaan balaaleffannaan hafati illee nagaan mul'absaa irraa No, nagaa dhiisi labsa dhiisi. ta'e Ati naa nagaa nagaa labsita. labsuu dhageesse moo naa lola labsuu Kanaafuyyuu dhageesse? miskiina Har'a keenya barbaadee karuu miti. musan nama gaafannu dhabnee isin Miskinatti jiraarra. dhiisi mee miskinatti dhiisi miskinatti dhiisi. Naa lola labsuu dhageesse moo naa nagaa labsuu dhageesse? Kana manaa deebisi. Deebisi mee? Yaa asii nagaa labsuu dhagee laata tana nagaa mul'absita. Okay. Galatoomi ulfaadhu. Naa nagaa labsuu dhageesse. Ijoollee harargee tana naa irra duulu gartee moo hin garreeti? Lolli kun sirrii miti isin hin barbaachisu lolumaa ukkatti godhan hin jedhanii anaa ijoollee tana Yaa argeera bar ila sibichaayyuu miti sibichaayyuu miti ijoolleen duraawwan akkana hojjette hundi barana keessaa fudhatte. Obboleesso ajandaa kana harkaa qabaami. Woomana si gaafatu qofa raase kana biraan deebi. Yaa Naa irra duulu dhageesse moo dhageenyati ijoollee tana irratti? Ijoollumaan argee tana irratti lolaa jiru tana irratti. dhagayeera. Okay. Amma ragaanan harkadhe ragaa amma culullee ijoollee tana qaceelchuuti namni dura ijoollee lola kaafte akka ijoollee baaletee ni beeytaami kana ni amantaa? Yaa Abbaan lola labse abbaan lola lafaa kaase amma cululleeti. Eegaa amma culullee lafaa kaase lolli kun babal'atee dhufe. Sababbii inni lola kanatti lafaa kaasee Oromoon akka kana wal gootu godhame amma culullee seeran nuu dhaleeffamee nuu gaafatamudha. Sanbooda miskiinni waan amma culullee jejeefi sababaatti waan kana goote miskiinni tokko tokkoon fi fuudhala gaafa san. Gaafa liidarri guddaan ajajaan ijoollee tanaa dhalaa'e waan lolli itti asuma dhaabadhu atillee asuma dhaabadhu jaalibsa wal gaafataa deemna. Weel dhuguma dhageeffadhu tokkoffaa waan kana bakka kaateen beeka ragaa ibaluun harkaa qaba eega jettee lolli kun akka durii miti sababallee kan qabne anis attis hin beekna. Gaafuma wanni takka hin badin teenneetumaan nu hundi afaan nagahaatiin teennee nuti hunduuyyuu wanni kun sirrii miti mucaan badame waliin haasoo nu kadhabame wanni sun dogongora jennee eega haasofneen boodatti lubbuu nama takkattiisan ragaa fi boolla hunda seennee lubbuu nama tokkochaasan baraarree yoo jiraa taate jiraa yoo du'aa taate du'aa fiduutu nurra jiraatamoo nama nagahaa qaama nagahaa madeessinee sanitti qixxeessinee qaama miidhame 3-4 gochuutu nurra jiraata. Okay, galatoomi ulfaadhu. Abbaa du'e fiduun du'ame kutte. Abbaan madaa'e kutte. Madaan laman deebitu lubbuun laman deebitu. Abbaan wanna kana arrallee lubbuu tana ajjeesee lubbuu tana qixaaxe boruus qixaaxattuma deebi'a. Lubbuu nama kanaatiif gumaan nama kanaa baafamuudhaaf ilmi namaa lubbuun baate guma qabdi. Gumaan ilmoon lubbuun harka nama baate guma qabdi waan taateef nama kana seera dhaleessanii gumaa nama sanii kafalatanii wanni gumaan kafalamuuf akka lamuu namni waliin ajjeefnee fi seera shari'aa keessatti illee seera uummanni Oromoo uummanni hawaasaa uummanni addunyaa kun tumate wanni gumaan lafa kaa'amee akka namni boruu ittiin deebineef akka hojjete san dhaggeeffadhu baleessoo. Ilaa jaalibsa dhaggeeffadhu. Jaalibsa dhagaye amma mucaan gaafa awwala qabame sun yoo du'aa isaa gaafatuun rakkoo hin qabu yoo jiraate jiraa isaan ofiidhaan rakkoo hin qabu. Otoon san barbaadaa jiran qaama bilisaa ka waan sanirraa nagahaa 1 2 3 gaafa itti dabalanii wal qixxoofne moo ebalurraa akkamaan ebalu jenna. Gaafsan Awoo jaalibsaa qabadhu. Dhume muutii qabadhu jaalibsaa qabadhu ati uummata gabbaruu jirta. Isini Beema naa hundee haasawaa hin dandeenye mee obsaa beete koo hin jarjiru. Adeemsa manaa. Haasawaa adeemsaan adeemnu mee. Hundee adeemsa manaa. Ilamaa jedhee ibsaa takkitti dhagayi boo dhagayi. Abdallah. Qaamni nagaa haasawaa maqaa balleessu jiru eenyu qaamni nagaa. Ila waan asin jedhe tokkoffaa waan asin jedhe dhaggeeffadhu. Tokkoffaa namni tokko mucaa wayii qabameera. Qaamni nagaa eenyu as keessatti. Ila waan asin jedhe dhaggeeffadhu obsi xiqqoo. Ani ka jedhe wanni kun haasoo faccata sabari haasofnee walii galla ture. Ila an ka jedhe bara akkasii miti. Fakkeenyaaf lola kana bakka ka'een beena. Otoo lolli kun hin babal'atin dura atis namoonni hedduun mari'annee wanni kun sirrii miti dogongoraan hojjetame jennee osoo balaaleffataa jirru nu gaafachuu yoo jiraatates ogummaa taasis nu gaafachuun karaan bal'aadha weel suni waanuma duraan lafa jiru waanuma Oromoon itti wal gaafattu. Hayyee nama kiyya kan nama kee harkatti tumame kan garafame
kan live fiddee garafaftee yoo jiraate jiraan agarsiisi yoo du'e du'aan seeran naa dhaleessiin sin jechaa jira obboleessoo. Waan Oromoo beektaa? ayyee ila barna wal qabuun yoo wal dhageeffate walii himnaa mire Afaan kiyya fa'aa wal miti. dhageeffachuun bareeda jaalisa ila akka Afaan jedhe Oromoo akkasii fa'aa miti bara haasa'ila. Nama kiyya kajjeesee aduu amma fidii miti. Namnummaa akkatti nama akkasii Oromoo galu si kana hima haa'u ajjeese. Obboleessoo dhaggeeffadhu. An arsiin na biratti Oromoo. Baalee na biratti akkasii galu si hima dhagayeera. Oromoo. Jarri hundinuu naa tokko. Yakka Baalee fi Harargee fi Arsirra raawwate kana nama tokkoon raawwate. Nama kana seeran naa dhaleessi. Akka Oromootti si gaafataa jira. Oromoon gaafachaa jira obboleessoo. Nama kiyya jettee yoo bira dhaabbatte. Kaduu du'e hajiru immoo biraan dhaabbadha yoo jette hin dandeessu. Walii galaa deemne. Walii galaa deemna obsa qabaadhu. Koyaan uma tolbee maal tolna baase jaalibsaa. Obsa qabaadhu walii galaa deemna. Fakkeenyaaf akka itti walii galu wal mormuun haasaan fidu. Wal mormuun haasaan fidu walii galaa deemna. Abdallah wanni walii galu jiru dubbii walii deemu fa'a. Takko qabila walii galaa deemna jaalibsaa. Dhageeffadhu. Ijoollee maal galchitanii warrummaan ijoollee kun ijoollee walii galaa ture Dr. Loo walii galuu qabna. Ijoollee walii galchina. Laa. Tefoof. Ilaa jaalibsa akka itti walii gallu tokkoffaa mucaan awwala keessantu qabamee miti. Keenyaa qabame Harargeetti qabame. Mucaa keessantu qabamee miti. Akkasi. Akkuma nutumnetti tumtan wal qixxoofne immoo wal gaafatu sirriidha. Yaa mucaan kun afaan Oromoon beeku sa. Abdallaa hayyuu ettee jirtaa misa hayyuudhaaf ettee jirtaa bara. Hayyummaa keetis maqaa kee wajjin baafattee bara. Sama hayyuu waan taane habiibi. Abdallaa. Akka hayyuun na haasee kaa laala kiisiin jedhe nama arsiirraa tumame jira. Ka arsiitis ka baaleetis isa gaafanna. Isaa waan kana godheen siin jechaa jira Abdallaahi. Dubbiin siin galleessa? Yaa ila bar walii galle akkaan siin jedhe bari jaalibsaa ila akka itti walii gallu maali beektaa ammaa siin jedhe. Nama bade naa barbaada jiru jiraa isaa naa fida du'aa isaa naa fida waan qabameef naa gaafadhaan dhugaa lafa jiru. Otoo naa gaafadhaa kanaan jirtanuu nama biraa fiddanii garaftanii akkuma nu goone san gootanii san caalayyuu miitanii jirtan. Hayyee gaafa kana wali ciifne moo wal caalleerra? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Namuma garafame kana Harargeen arsii qabdee garaftee fi Baalee arsii qabdee garaftee fi Harargeen arsii qabdee wal garafan kana itti gaafatamaa mucaa amma curullee siin jennu kana isa gaafanna nuufidii isiin jennee barra akka Oromootti way. Jaalibsaan maal jedha beeytaa amma jaalibsaan waan nati jettu barnuu galee jira nama naa galeera maal jechuun jira. Amma Abdallaa fi Galee galchiif mee afaan yoo olii beeytan. Amma kaatii jedhaa jirtu ijoollee keenya ka Harargee ka ijoollee sikkoo mandoo biratti miidhame ijoollee sikkoo mandoo ka Harargee biratti miidhame kanaaf duraan agarteetiin ol bahuu haa baattu amma immoo waan kana kamiisise ka'umsa kanallee ka ta'e Ahmad Cululleetii jedhaa jirtaa meeti. Akkas lachuutu isa gaafannaadha. Ayyee. Eega isa gaafanne obsi Abdallaa dubbii lalisaaf galte eega isa gaafanne sanboodaan ijoolleen isa jalatti hiriirtee waa tumte karaa Harargee raayis karaa Arsii raayis seeratti dhalaa'u isaatu fida akka jaarratetti san hundinuu achi boodaanii eega guddicha qabdanii ijoollees walitti qabanii fidan. Ijoolleen kun hundinuu san boodaan seera dhalootti wanni kun ganuu nutti hin deebi'u. Akkas. Ayyee galatoomi waan asirratti waan jira. Kana bicha gaafadhee takka gaafadhuun gaafatta. Bifa malee. Qoy banachuun oolu wal bira barachuu sirrii miti takka gabanadhee dubbadhee akkuma kanatti gaafadhee. Ila Ahmad Culullee kun agartee
waan kana godhuudhaaf labsii kana labsuudhaaf ragaa yoo jiraate ilmi namaa kamiyyuu seeraa gadi. Dhiigni miskiinaa dhugaadha agartee dhiigni miskiinaa eessatti illee miidhamuu hin qabu. Si galee warri agartee dhugaa ijoollee tana miidhaa jiraatu warri dudduuba jiraatu yoo jiraate ana akka kiyyatti hin jedhee hin yaadu. Lamatti seeratti dhihaatee wanni kun dhaabbachuu qaba. An kana itti amana kun rakkoota kan qabu ragaa jirurra dhaabbanne. Akkasin waliif gallaa ama culullee qabaa fidaadha. Ila jaalib sa dhaggeeffadhu ayyee ila dhagayyee ibsa waa himaa fi lalisa amma akka itti walii gallu inni illee dirqitti dhufa waan akkanaa eega godhe lubbuun lubbuudha qoosaa miti obboleessa kenna obboleeyyan kenna miidhame inni dhaabanne isallee isaayyuu miti nama isa fakkaatu yuu hin finna doorsisaa fi yookaan tahitti yoo taate nun baasu yoo wanni wahii ka jiraatu taate ragaa nuu fidi dirqitti dhufa innillee. Fidaadhaati gaafa fiddanii isa dhaleessitan ragaa na gaafadha. Eegalee? Teessee ammoo maal jennee finnaree ayyee maalirra dhaabannee finna isaayyuu nutti himi isaayyuu maalirra dhaabannee finna waan akkanaattumaa hojjattee jennee finna ragaa wayyuu arganne bara. Wabii baatee isa taatee teessee isa taasisee haasawitee waan akkanaa fidii waan akkanaa godhinaan jechuu hin dandeessu isa ta'ettee teessee haasawu. Isa san yakkiteeti yakkamaadhaati kottu ittiin yaamtee bakka yakkamaa sanin ragaan itti dhalaawa. Mana murtii gaafa dhaqe namni abbaan siin muggudu. Mana murtii abbaa yaamaadhaanii abbaa yaamamee ragaan inni fidataa ragaan isa achitti dhufa. Teessee ati ammoo abbaa murtii boqottoo isaa taate haasawuu hin dandeessu. Akkamarra. Miidhamaan anaaf si himi. Miidhamaan anaaf si waan taateef ati ragaa wanni sun hojjetamu yoo argiten fiddaan ullee sanirra dhaabbannee funya gurguritti isa fichisiifna dirqitti. Ati ragaan ullee si dhiqoorra. Ila rakkoo maal ta'e beektaa Abdallaa tokkoffaa irratti amma Ahmad Cululleetiin yakkamaa jechuun hin dandeenyu.